raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Yooyyaa akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo muddee 26 bara 2014 raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu keenya kibxata galgalaa isin nageechifna. Oduu kan isinitti mu'an Gurmeechaa Gammachuuti. Mootummaan Bilxiginnaa guutummaa Oromiyaa keessatti maatii qabsaa'otaa hidhee mankaraarsuu itti fufeera. Hongeen godina Booranaa xiyyeeffannaa mootummaa dhabuudhaan horsiisee bultoota miidhaa jiraachuun ibsame. Dhaabbanni Guugilii Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbatichaa taasisuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoonan isinitti hima. Mootummaan Bilxiginnaa qabsaa'ota kumaatamaan erga hidhee booda maatii qabsaa'otaa adamsee gidirsaa kan jiru yoo ta'u, maatii obbo Jawaar Mohaammed Finfinnee jiraatan dabalatee namoota 7 muddee 25 bara 2014 ganama keessa humna poolisiitiin mana jireenyaa isaanii kutaa magaalaa Boolee iddoo addaa Bulbulaa jedhamurraa fuudhanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhanii waaree booda gadhiisuu namoota dhimmicha itti dhiyeenyan hordofaa turanirraa mirkaneessuun danda'ameera. Poolisiin magaalaa Finfinnee mana obboloonni Jawaar Mohaammed keessa jiraatanitti ajaja mana murtii malee humnaa fi dirqamaan sakatta'iinsa erga taasisee booda obboloota Jawaar dabalatee hakima hidhamtoota siyaasaaf wal'aansa taasisaa jirtu Dr. Ilillii Jamaalii fi namoota manicha keessa turan 7 walitti qabuun buufata poolisii Bulbulaa jirutti hidhuu maddi amanamaan raadiyoonii Dirree Shaggar mirkaneesseera. Wayita sanattis maatiin obbo Jawaar Mohaammed ciree Jawaariif gara mana hidhaa Qaallittii geessan qopheessaa kan turan ta'us dubbateera. Baatii tokko dura manni jireenyaa haadha Jawaar Mohaammed Adaamatti argamu humna poolisiitiin sakatta'amuudhaan miseensota maatii keessaas namni Falmataa jedhamu hidhamee kan ture yoo ta'u, mootummaan Bilxiginnaa guutummaa Oromiyaa keessatti maatiiwwan qabsaa'otaa, daa'imman, haadholii fi dargaggoota ilmaan keessantuu bosona jira shanee qallabuun deeggarsa gochaa jirtan jechuun adamsee dararuu, hidhuu fi ajjeesuu jabeessee itti fufee jira. Kan gabaase Liiban Jaarsuuti. Godina Booranaatti hongeen hanqina roobatiin uumamee xiyyeeffannaa mootummaa dhabuudhaan ammallee namaa fi beeladoota miidhaa jiraachuun himame. Namni godina Booranaa aanaadhaas magaalaa Borbor jiraatan tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin ammallee kan duriin olitti hawaasni horsiisee bulaa balaa hongee kanaan miidhamaa jiraachuu dubbatan. Horiin jiru nyaata namaa cufaa qabeen wanni hundinuu miidhaa baay'ee humna ol geessisee jira baay'ee. Bishaanis maddin jiranii horiin dhumuu jira namni waan soorata hin qabu uummati sun qaraayyuu akkuma beekamu horsiisee bulaa waan taateef jireenyi isaanii horii irratti hundaawaa horiin isaanii du'u jiranii gabaan hin jiranii wanni ittiin of jireessisanillee waan hin jirreef haara akkasa jira. Gargaarsi karaa namoota dhuunfaatiin walitti qabamaa ture hammi ta'e akka dhaqqabee fi heddummina aanaalee hongee kanaan miidhamanirraa kan ka'e akka wal hin geenyee fi rakkoo kana furuu hin dandeenye ibsanii sababa haroonii fi bishaan boollaallee goganiif hawaasni rakkatee qe'eesaa gadhiisee godaanaa akka jiru himan. Gara ijoollee akkaawuntii birrii walitti buusanis qaamatti gargaarsuun naannoolleen bal'aa waan taateef gara uummata suniitiin gargaarsi dhaqqabee jira. Gara mootummaatiin immoo hagammaatti waan gargaarsa tokko illee hin garre akka addaatti waan isaan gargaaran tokkos hin garre bishaan lafa hin jiranii bishaan illee hafisuuf hin garre kanaaf uummatii haala rakkisaa waan mootummaan umaas gargaarsa godhee akkas hin jiru. Iddoo baadiyyaa isaan jiranii sababa bishaanii dhokkan dhabanii horiin bakki jiranirra hayaa hin dandeenye iddoo biraa baqatanii jiranii kunini haroo waan guddeef silaa eeliinis hin jiru wanni misooma adda addaaf bakka kana waan hin jirreef ammaas jiraa qofa hin ta'in iyyuu ha jiranillee namni abba dhuunfaa birriin buufata malee ha mootummaa godhe hin garre jiru. Hanga ammaatti gargaarsi hawaasichi mootummaarraa argate akka hin jirre kaneera namni kun hokaaloon nyaatan hawaasni qarshii harkaa qabuun bitataa akka jiru ibsanii yeroo hunda qarshiin bitee waliin ga'uu waan hin dandeenyeef qarshiin isaatilleen osoo hin hafiniif rakkoo caaluuf saaxilamaa jiraachuu himan. Akkaana kennatti uummata wanni si gargaaran hin jiru. Iddoo boottiin tokko tokko bishaan geessee gargaara bishaanitti jira malee waan margaa tokkollee gonkuma walwaakka waliigalaa waan marga tokkollee hin jirani. Ifin akkuma guyyaa irraatiyyuu uummatiin marra asi dhaqqabu tokkollee waan marga asi dhaqqabu tokkollee
gurguratu waan hin jirree fi namummaan abbaa dhuunfaan liqii gurguratu waan hin jirreef loo waan nyaatan dhaban madufu margi salaasala qabee sullee tokko nam abbaa dhuunfaatti asitti sullee garbirrii 230 akkasii gurguratu malee marri ala sadaqqa tokko illee hin jiru. Haasiin dura guyyaa tokko yeroo marsa jalqaba tokko dhufee ture gaafas immoo rabsa godhanii sunis akkas ga'a miti uummati bal'aa waan taateef wanni addaatti gargaarsa jedhanii jiru uummata ammaas gargaarsa barbaadu humna oli. Gabaasichi Kawwabii Waaqoti. Dhaabbanni guddaan addunyaa Googiliin hanga ammaa afaanota biyyoota addunyaa adda addaa sadarkaa beettaa tiraansleeshin jiran 109 tajaajila kennaa kan jiru yoo ta'u jalqaba bara faranjoota 2022 keessa immoo afaan Oromoo dabalatee afaanota 25 hojii jalqabsiisuuf xumurarra jiraachuu beeksiseera. Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbilee adda addaa gochuuf namoota hojjechaa jiran keessattis shoora olaanaa taphachaa kan jiru ogeessi odeeffannoo qunnamtii fi teeknooloojii dargaggoo Abdiisaa Bancaa dhaabbanni Googilii afaan Oromoo afaan hojii dhaabbatichaa taasisuun murteessuun guddina afaan keenyatiif shoora olaanaa qabaachuu bira darbee afaanichi qo'annoo saayinsii fi teeknooloojii keessatti hirmaachuuf carraa bal'aa akka argatuu fi afaan Oromoo daangaa qaxxaamuree deemuu akka danda'u dubbateera. Afaan kun afaan laga qaxxaamuru ta'ee akka sadarkaa addunyaatti akka afaan hojii afaan tajaajilaa namni barbaade fi teekinooloojii isa afaan Ingiliffaatiin hojjetee yoo barbaade afaan Oromootti jijjiiratee akka fayyadamuu qofa osoo hin taane qorannoo saayinsii fi teekinooloojii akka irratti gaggeeffamuuf gara sadarkaa sanitti ol ka'aa jira. Yeroo ammaa addunyaa irratti afaanota 6,900 oltu jira. Afaanota hangas jiru san keessaa afaanonni gara teekinooloojiidhaa ol hin dabalamin keessaa du'aa deemu jechuudha. Sababni isaa afaanonni teekinooloojiitti dabalaman qorannoo fi qo'annoon garaagaraa biyyoota garaagaraa irratti ittiin gaggeeffamutu afaan hojii ta'ee itti fufu. Bu'uurri jireenyaa hawaasa tokkoo afaani kan jedhu ogeessi odeeffannoo qunnamtii fi teeknooloojii dargaggoo Abdiisaa Bancaa afaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti ol guddachuun uummanni Oromoo afaan aadaa fi sirna uummata afaan isaanii sadarkaa addunyaatti ol guddatee afaansaa osoo hin sharafamin qabatee akka turuuf gargaara jedheera. Hawaasni tokko afaan yoo qabaate aadaa qaba. Afaan yoo qabaate seenaa qaba. Afaan yoo qabaate jireenya qaba. Aadaa safuun saba tokko afaan isaatiin wajjin wal qabataa jechuudha. Afaan Oromoo sadarkaa kana ol guddisuu dhiisneeti gara Ingiliffaa achi ceeneeti aadaa safuu seera sirnas ka afaan sanii fudhannaa jechuudha. Kanaafuu hawaasni aadaa isaa safuu isaa afaan isaa dhabaatu sirna ofii dhiiseeti sirna warra afaan isaa fayyadamutti darba jechuudha. Toltuu tufaa yeroo darbe maal jette waltajjii tokko irratti namni afaan qabu sagalee qaba. Namni sagalee hin qabne afaan hin qabu. Afaan kan keetiin addunyatti of himta. Afaan yoo qabaatte addunyatti of agarsiiftaa jechuudha. Yoo afaan hin qabne sagalee wayiitu hin qabdu jechuudha. Dhaabbanni Googilii afaan Oromoo afaan hojii dhaabbatichaa taasisuun ammoo faayidaa hedduu qabaachuu kan himu ogeessi kun afaanichi sadarkaa addunyaatti afaan qorannoo fi qo'annoo ta'uuf dhaabbilee jajjaboon akka yuutuubii, tiwiitarii fi dhaabbileen gurguddoon kanneen biroon illee ulaagaa tokko malee afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata isaanii akka taasisan bira darbuun carraa hojii dargaggoota Oromoof uumuu akka danda'u simeera. Afaan qorannoof qo'annoo saayinsii ta'a. Namni biyya afaan hin beekne yoo dhaqanii afaan Oromoo irraa afaan biyya saniitti hiikkatu salphaa ta'a. Afaan 900 amma jiru yoo 25 itti dabalame 130 yoo ta'a. Afaanota 130 horii kanaan tajaajila barbaachisaa ta'e biyya hunda keessattuu kenna. Kana bira darbee afaanota gurguddoo idil addunyaa laga qaxxaamuran akka feesbuukii amma feesbuukii irratti asin dura wanti ofii keenya akkuma kanatti hiikaa turree fi googilii irra waan hin turreef amma tiwiitarii irra afaan keenya afaan hojii godha jechuuf dhiphannee jira. Yuutuubii irratti illee googilii irraa fudhatu waan ta'eef afaan hojii ta'a jechuudha. Afaanota gurguddoo dhaabbilee gurguddoo kana irratti afaan hojii yoo ta'u afaan hojii qofa godhanii dhiisan jechuudha. Sadarkaa ijoollee keenya fillee carraa hojii bal'uutitti deemaa jechuudha. Liiban Jaarsotu gabaase. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuu beeksisan. Gabaasa wabii waaqoo qindeecha iftuu galataatu dubbisa. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuu beeksisaniiru. Abdallaa Hamdook ibsa dilbata galgala muddee 24 bara 2014 karaa miidiyaa biyyattii kennaniin haalota biyyattii keessatti deemaa jiran bu'uura godhachuun aangoo gadhiisuuf akka murteessan ibsaniiru. Biyyattiin balaatti akka hin seenne gochuuf hanga humna isaanii danda'e yaaluu ibsanii yaalii godhameen waliigalteerra ga'uu waan hin dandeenyeef murtee kanarra akka ga'an ifoomsan. Uummanni Sudaan warraaqsa jabaa taasisuun pirezidaantii biyyattii yeroo dheeraaf aangoorra turan Omar al-Bashir bara 2019 aangoorraa erga kaasee booda Abdallaa
Hamdok garee siivilii keessaa filatamuun aangooman illee fonqolcha garee waraana biyyattii baatii onkololeessa keessaa irratti gaggeesseen hidhamanii turuun kan yaadatamudha. Guyyoota muraasaan booda garee waraanaa waliin walii galuun gara aangootti deebi'anii kan turan Abdallaa Hamdok fedhii uummata biyyattii malee gara aangootti deebi'uu isaanii garee siivilii uummata dallansiisee mormiin guddaa hiriiraan deeggarame dhaadannoo aangoo uummataaf jedhu isaan mudate. Hiriiricha irrattis namoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u jeequmsa dabalee dhalatee hordofuun Abdallaa Hamdok aangoo isaanii gadhiisuu murteessuu isaaniitu dhaga'ama. Jijjiirraa bara haaraa sababeeffachuun hiriirri mormii gurguddaan garee waraana biyyattii balaaleffatu hawaasa siiviliin taasifamaa ture. Gareen waraanaa gamasaatiin akkuma Abdallaa Hamdok aangoo gadhiisuu isaanii karaa miidiyaa biyyattii ibsa kennaniin bakkoota hundaa akka to'ate ibsameera. Gareen waraanaa kunis ministeera maallaqaa biyyattii duraanii Ibrahim Abadaawii ministeera muummee Sudaan godhee muuduuf akka jiru gabaasaaleen garaagaraa ba'urratti argamu. Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti hidhamanii jiran 80,000 ol ta'uun beekame. Kunkuraa fi jeequmsa siyaasatiin wal qabatee haalli nageenyaa fi diinagdee Itoophiyaa keessa jiru gaaga'ama jireenya lammiilee fiduu isaatiin lammiileen biyyattii jireenya fooyya'aa barbaacha gammoojjii biyyoota ollaa keessa qaxxaamuruun Saawud Arabiyaatti godaanaa kan jiran yoo ta'u, lammiileen kunniin eega daangaa Saawud Arabiyaa seenanii booda qabamanii jireenya mana hidhaa hadheeffachaa jiraachuun himame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa akka ifoomsetti lammiileen Itoophiyaa hayyama qabanii fi hayyama hin qabne 80,000 ol ta'an mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti argamu. Balballi manneen hidhaa Saawud Arabiyaa namoota du'an qofa baasuuf banama jechuun hidhamtoonni iyyachaa kan turan yoo ta'u, Addis Standard immoo hidhamtoota mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran waabeffachuun gabaasni dhiyeessee akka agarsiisutti manguddoota umurii 70 olii dabalatee daa'imman mana hidhaa keessatti dhalatan waliin namoonni 400 ol ta'an mana xiqqoo keessatti hidhamanii akka jiranii fi namoonni mana hidhaa keessatti du'anillee guyyaa 2 hanga 3tti achuma tursiifamuu isaaniitiin hidhamtoonni kunneen rakkoo cimaa keessa jiraachuu gabaaseera. Lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo cimaaf saaxilamanii dararamaa jiran kunneen keessaa harki olaanaan dhalattoota Oromoo ta'uu gabaasni fi dookumantariin miidiyaaleen biyya keessaa fi idil addunyaa yeroo adda addaatti dhimmoota godaantota naannoo gaanfa Afrikaa irratti baasaa turan kan agarsiisu yoo ta'u, akkaataan qabiinsa mana hidhaa keessa jiru ulfaataa fi jibbisiisaa ta'uu raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee miidiyaaleen afaan Oromoo hedduun maddeen isaanii Saawud Arabiyaa irraa waabeffachuun gabaasaa turaniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf raadiyoonii Dirree Shaggar irraa qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.